Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Har'a godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Carii Jaarsoottidha kan argamnu. Innis haadha keenya haala rakkisaa keessa turan Aadde Birriishee Waaqjiraa namoonni baay'een keessan maxxansa duraarratti beektu. Egaa Waaqayyo nu gargaaree haadha keenyaaf wantoonni barbaachisan guutamaafidha kan inni jiru. Haati keenyi Aadde Birriishee Waaqjiraa qofaa isaaniidha kan isaan jiraatanii. Akkasumas nama tokko biraa hin qaban. Ijoolleen isaanii illee sababuma rakkinaatiinidha isaan biyya gadhiisanii kan isaan badanii. Egaa haati kun qofaa isaanii haa jiraatan iyyuu malee nama isaan gargaaru tokkollee of biraa hin qabanii. Haadha kanaaf akka manni ijaaramu murteessinee erga turre wantoota isaaniif barbaachisu guutummaa guutuutti amma guutamaafidha kan inni jiru. Egaa Waaqayyo nu gargaaree kanaan dura qorqorroo isaaniif barbaachisuu fi akkasumas mismaarota waan garaagaraa binneefidha kan inni nuti jirru. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaraanii wantoota isaan manatti ijaarratan filxii yookaan immoo mukawwan ijaarsa manaaf kan ta'u filxiiwwan gara 200 kan ta'an binneefidha kan nuti jirru. Mee hundumti keenyi haa ilaallu, turtiin keessan nu waliin. Egaa daawwattoota keenya Waaqayyo nu gargaaree akkuma kanaan dura Aadde Birriishee qorqorroo luukii 30 binnee ture. Har'a immoo Waaqayyo jennaan kunoo filxii asitti argamu filxii mana isheef gahu hunda binneefidha kan nuti jirru. Gargaarsa akkuma jirutti fufeetti jira jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo nu gargaaree filxii kana fakkaatu mana isheef kan gahu hunda binneefidha kan nuti jirru. Ijoollonni nu wajjin hirmaannaa gootanii akkasumas obboleettiin filxii kana akka bitamu goota Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu jecha. Egaa Waaqayyo nu gargaaree kana booda wantoonni mana kana barbaachisu innis ogeessa waan ta'eef kana booda maaltu barbaachisa filxiin kun bitameera qorqorroon luukisuun binneetu jira. Kana booda wantoota barbaachisan atu daawwattoota keenyaaf himtee baay'ee nutti tola. Akkasumas waraajiin hin barbaachisa. Waraajiin hin barbaachisa. Maagarri qorqorroon barbaachisa. Maagarri girgiddaan barbaachisa. Maagarri qorqorroo maagarri girgiddaallee akka barbaachisudha ogeessi kan inni dubbatu. Egaa isa kanaaf immoo maallaqa yookaan ispoonsara waan nu barbaachisuuf namoonni hundumti keessan hirmaannaa akka gootan kabajaan sin gaafannaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Egaa ogeessi mana kana Aadde Birriishee Waaqjiraa as nu cinaatti argamedha kan inni jiru. Isa waliin taanee mana kana inni ijaarra waan ta'eef innis haala maallaqaa meeqa akka barbaadu baajeta meeqa akka nu barbaadu hunduma isaayyuu yeroo dhiyootti waan sin beeksisnuuf amma garuu qorqorroo filxiidha kan nuti bitannee mismaarallee bitanneera jirre waan ta'eef jechuudha. Mismaarallee bitanneerra wanti nu hafu maagaraasaa fi waraajiidha jechuudha. Maagaraasaa waraajiitu nu hafe isa kana itti guutaa deemna. Isa kanaaf Waaqayyoon nuuf kadhadhaa nu bukkee dhaabbadhaa jenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Isa booda erga kana fixannee immoo mana sanaa fi akkaataa kamitti akka maragamu jallisaa maaliin akka hidhamu hunduma isaa yoo mari'annaa.